ummaayyee abbaayyee an dalagachuutti hin jiru an bar dalagachuutti hin jiru abbaa ummiyyee kaayoon tiyya karatti haftee bar abbaayyee ummaa kaayoon tiyya karatti haftee bar badii tokko malee miila hoos muran ummiyyee harka kiyyaasin muran ummiyyee bikkatitti na yaadduu miti an kaniin jiraadhu manaaqimaa keessa ummaayyee an hojjechaan jiru nan eegin ummiyyee an gammachuun qabu nan eegin ummaatu naaf dirmachuu didan ani kunoo lammiin ta'o yoo si qaqqabde sagaleen tiyya ummiyyee tiyyaa nan yaadinii ani kaniin jiraadhu mana haakimii keessa badii tokko malee harkaa fi miila lachuullee narraa muranii jira qaamni kiyya cinaan tokko awwaalamee jira cinuma tokkoonin addunyaarra jira cinuma tokkichaa kanaanuu si bira ga'uullee hin dandayu lammiin tiyyaas garaa na jabaatan na gargaaruu dhaban na gargaaraa lammii tiyya hangumaan addunyaa irratti hafe kanaan miila koollee dhabee harka koollee dhabee anis ummaa tiyyaaf ilmoodha warra keenyaan nagayaadhaa dirmannaan isinirraa barbaadaa jetti Oromoo coontun pilis namni namummaan isinitti dhagahamtu namni obboleettii qabdan namni namummaan bakka obboleettii yoo hin qabaannes haadha qabdan shirkoppilinkii godhaadha namoota nama gargaaru biraan gayaa yoo namummaa qabaatte yoo xiqqishollee quuqama namaa qabaatte jechuu barbaadeeti wallahi waa micoo kanaa bakka hirriba na dhorke arraan tanaan inna xayyaara irraa kufuu isiitiif jecha miila isiitillee irraa muran kuftee akka malee ittiin kufne xiqqishuma kuftee akkamitti maallaqa dallaalaa osoo fudhachuu deemtu akkamitti kuftii ummanni dallaalaa ni beeytanii akka nama miidhan ni beeytanii badii takkaan malee namni kufee jechuudhaaf mana hakimaas geessee aara sirraa qabuuf miila mee harkuma lamaan kana hodhiiseef maal ta'a miilallee irraa muraa jeen miila lachuu irraa muranii harkallee irraa muranii harka tokko bicha hambisaniif tokkicha kun irraa cituu sodaachuu jirra Oromoo bakka yoo dhugaa sanii yoo na harkiif nama gargaartan malee yoo rabbiif jecha nama gargaartan micoota nu gargaaraa mana hakimii sanii nu baasaa biyyaan nu gaya haadhaa fi abbaa isii biraan nu gaya please dukkana guyyaa qiyaamaa san sodaadha. Olii galee akkas kan qabsaa'u bosona jira masaraa mootummaa kan jira kan sooshaal miidiyaa qeyroo qabsoo qaama saalaa hanqanuma allaqe kanuma qofaan isin jawaan bira diinaa barsiisuu hin jirtu aadaa barsiisuu hin jirtu bar qaaf sadii Oromoo rabbi nu dhorkin jette qaaf sadii qaama'uu qara'uu qofforu isin galaa miti qaama'ee namni xinaatii qara'ee waa godhe itti dalagaa bar qaama'ee itti dalagaa qofforu akaafachuutti isin jirtan ooyiruun qabdan qara'uutti isin jirtan qabsoo qaama saalaa qofa gartee qeyroo kanumaan isin jedha rabbiin sodaadhaa addunyaan tun ni dhumti. gartee addunyaa gaxaantuu tanatti jijjiirratina akhsarunnaas jedhan irrana hongaawaan nama manba'a nama gurguratu addunyaa tana akhiraa addunyaatti jijjiirratee gurguratu. Olii gallee guyyaan dheeraatus halkan ni dhufa jedhan gartee hin dagatin rabbi subhaanahu wa ta'ala gartee qabriis hin dagatin gartee yoo fooqii keessa jiraattees manni kee qabriidhaan dagatin guyyaa tokko yoo khaaliqa rabbii kan kee dagattee gartee ilma uumama kana yaadatte khaaliqa kan keetu jiran dagatin tiktookii tanaaf galata galchaa oluu qofaa miti rabbii keetiif galata galchaa fashkuruuli walaa takfuruun nattiin kafarina galata na galchaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa gabrootan koo yaa uumamoota koo bari'aan uumaa keessanii gartee koota gama kiyya daddafa qul yaa cibaadi bamaqaa bareedaan isin yaame yaa garbootan koo warra ana malee hin beeyin koota gama kiyya daddafa wasaari'u ilaa maghfiratin min rabbikum gartee gara jannata dachii fi sami bal'inni isaa guddaa kanatti koota gartee ani tooba cubbuu waa hundaan hin dhiisaa osoo gartee lubbuun ta'e malakul mawtii sitti dhufne dura sin jedhan gama rabbii baqadha fafirroo ilallah jira keenya mee islaama taane jedha arrara rabbii keessanitti yaa rabbii islaama jechuun al-istislaamu lillah harka rabbiif kannu isaa masakamu
isaaf ajajamu, isa jala butamu, isa jala deemu, fadha ofii dhiisuu jechuudha bar islaama jechuun. Ibrahim rabbiin akka islaamee jedhee bar har'a kadira boo islaam yoo sin jedha ani kaafira jettee lolta maybe. Islaam jechuun masa kami rabbittiif kanni jechuu bar. Ibrahim mind aslim jee rabbiin Ibrahim hayyee rabbi kiyya. قال أسلمت لرب العالمين ربي علاماتي في كنا يا ربي كسي في كنا جريني بر ادخلوا في السلم كافة يا إسلام ما ترى كسر بومو تيك توك خيسة تجفرن ميلتكم مسجد خيسة ميلتكم تيك توك خيسة يو تيك توك نوتلت أصل سنة قافوا بدي كرا مسجدا باتي رمضان استغفر الله شهر القرآن يا شهر القرآن شهر القرآن تيك توكي هواز يا ما جانين فرنجي ميترتي مال part time muslim jechuun gartee harka dhibbar shantama muslimaa miti akka jedhanii biyya faranjiitti nama islaama akka keenyaa kana gartee islaamni fitsum muslima ta'uu qaba gartee islaamummaa akka bishaan namni daaku keessa deemu sana keessa deemu keessa bahanii asitti guyyaa tokko lubbu harma kee mee urgufi wayyoo harma kee wuy mudhiite hudduute asi quraanaan waliin beeku quraanaan qara'u gaafa quraan eette qara'e naatee hunaan qara'u walii gallee meechi garagali quraana naachi garagalchi njoo bar quraana suuraa takka meen dubbisa quraana qoban qabu hudduu tanarraa baa intala sii komandoo fidata kitaabni isaa kan ammaas harargee fidata ammaas ka achi garagali gaxxaa qochi bidiggi shanan gibee fida kutaa kudha takka kaaboo saa kudha takka guutu kanuma kitaaba kana qaroo jirta quraanni siin beeku ati quraana beeytu islaamummaan beeytu gaafa islaamummaan tuqamte nabi Muhammad tuqan zarraaf jechaa dhufamma muka gurrate akka nama islaamummaa fi nabi Muhammad jaalatu itti hundalaytu waan nabi Muhammad dhufeen hin fudhattu nabi Muhammad hin sirbiin siin jedhe hin sirbita nabi Muhammad kamii qabsoo itaati namni jaalmarroo jaalatu huccuusaa uffatee deemaa bar rifeensa gallakkisee kaabbichuutis kajawaaris namu waan jaalatu san gartee jala deemee itti amanee gartee argisiisa hin sirbiin siin jedhe nama narrabsiin siin jedhe qullaan deemin jedhe dubartii gartee kanan godhin siin jedhan ajnabiyyoo ijoolletti makamin jedhan ati islaamummaatan qoolda waxxaramtee harmisi akka xuuchaa beela kanatti akkana sodaachisa isinis hijaaba kan uffatti hayya borceensii gartee garaansii kun hundilaal waan nyaatte hundi kana keessaa baatee teessi indee siin loltii barsee arrabsiti gayyaatee dhufte akkam jennee gorsina akkam jennee tiimna akkamitti deebisnaaf nama sodaachisti gayyaate hay dhiiruma bakka sagalee sii dubarti malee qaamaan dhiira so tana hunda nama dhibdi kabaja dhabde jara keenya safu dhabde osoo gariin isiidhaa gartee obboleeyyan asirraa qabaatte kan addaan kan tarkaanfattu sheekha arrabsiti kaduu arrabsiti waan amantii sii xiqqeessiti kafarra itti ofeetes boo isin dhiifne islaamummaa duba gayyaatee feemasnooni gayyaa'e isintu nama kafarsiise namaan jaan hay warra caffaree kafaree akka fadhe jiraatu kan irraan dubbattan gaafa nuti darasaan feekkoottiin gabbaatee namarraa dubbatte isintu diinaarra nama hari'u jira hayya nuti sirbaa jenne kootta akhlaaqaan isin yaamne isin dadhabne osoo manniidhaa jiraate isin hinaa'u bartee isin biyya hambaa jiraaf akkana malee araba fidattanii araba asirraa agartee meeqa goote meeqa walitti qabdaa eenyu fiddee nu gayyaasi maaloo kitaabni keessan nu biran giyuu seetanii waan isin itti jirtan kun fokkottuun ni saaxilamte ammaas nyaara addattee jaati ijaree liqimsitee gayyaatii bar bagayyattii bar gayyaatee sanu namni rabbitti boo'ee yaa rabbi kiyya nasattari jedhame gayyaatii bar sanu hiriyyaa isiitis fiddii bar wal saaxilti la ilaha illa gayyaati abbo saboo namni gartee bunnuwaa beetuma dalagaa ettaa bar bunaa beeti dalagaa rabbi sinaa sattaru maqaa biyyaa balleessitanii maqaa haadhaaf ebbaa balleessitanii maqaa islaamummaa kana keessatti maqaa gartee maqaan jirtanii if balleessitanii rabbi sinaa sattaru aakhiraan dhufaa jirti gartee innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba fagotte kanatti achi ilaaltanii sin aakhiraan jedhe rabbiin qariiba وكل آت قريب رب قرآن دبته قد أفلح المؤمن لقى ملكان جريبر ملكي جنا دمهم أك ملكان مرتيسف اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة جري رب أبوه الرين حساب نقرته مرتين أمة كانت تقولي كأمة دبر اترفت جري رب أسمت جهنم أزلقتا أسيت جنة أزلقتا قويا برو بورسا فرتة قرته يومية وشهرية سنوية بربادت من أشياء آخرة كان ينجرتو سكت سوجرني من نقول قرآن أشي برچو يا تمو أشي تأمنو يا تمو أشي توبچو يا تمو أشي دلقا خيري دلقا صدقة يا تنينو إيغا فاسر رادوته وانه تلوم تلومت كتابني خي قيامان تدابت ولي ربي سناسات ترو جرو بريد ربي سناجر أشيسو ورّي أرّا قرّق أبدن خيجك أبدن خاركك أبدن خنا أرغتن خدقيسن ربي سننتكيسن إسلام ما تيسنت انتباتنا
ربي تأمنتني فيس أمنوا باتنيس ربي سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم يا ربي ما لقرتي يورسن عذابي ما نركدا فكينيا أبي يوم نيدا نمغوري ما نركتيني أبي نبي يوم مومي منستيراتي يو هدا را ورا هدا شوف قالكيسه ما لركتا أبي نبي يوم ربي جمال يونسن عذبه يونسني أرارمس ما لركدا يا جركين يلا إن شكر يو إسن غلطنا قلسني أمانتن ما لعذاب إسن قطعت أورا قرتي يعني قرتي isin fiturra isin balleysura mal argada je rabbin bu'an argato kan rabbi rabbu makalisa arras isuma rabbin angon sa ranni rattu ittis indabalamtu inni sanuma yomiyu wali galle kanaf gara rabbi keesani debiya kota baradha jara keen gara zoomi deema gara telegrama deema imo fa rabsitan osuma garte obbaleysi asirra uddu dubarti oli gato fo obbaleytin qur'an afazde bo imu makaysa osuma obbaleysi garte asirra caffaru obbaleytin isi amante islamuma furatte qur'an qarasu jirterra osuma ati asirra caffartu dalagatte mana jaarratte qur'aan haffazde ijoollee qaaqiidaa sarfis waa hunda baratte heerumte ilmaanis dhalte osuma ati asirra hudduu akkana gootu obboleeytiin hudduma teeti dachii lafaa balleeysee jechuu gaafa addunyaa irraa deemte ilmaan kan kee seenaan ati dhiifte hudduu tee malee waan argan hin jirtu bo dhiifa manaa godha jecha kanaafillee ta'aa keetuma qofa waan ta'u akkoote way haadhate akkootee nyaatana isiidhaa isa waan balaan itti haa buutu hudduu isiidhaa jedhan tanu maal sii godhan du'aayi maal sii godhan maal godhaniif nama hudduu si asirra raarre sanuu maal godha hudduu waraabaati raayyaa jala keessa geesse iqraa bismi rabbika maqaa rabbii jaba hayyo dami gaabbo hudduu laalamoo raayyaa dhaggeeffata maal jechu islaamummaa akkami iffoxxartee abaayaa tokkoon iffoxxartee maachaan isii kun as babee asirraa naada kana kana waxif gooti dafkitee filtara godhattee kana arkeetii kadiiroon koo isaa ta'a gaala isaa harkatana dullatti asirra gayyaate malee tam harkatana malee lubbuu ijoollee xixiqqoo tana jala yaati dhiiftee ifi heerumtee ilmaan abbaa manaa yaaste kunis fuudhee achi yaasee asirra gayyaatee wal dhiiftee asirra yaati xixiqqoo tana fireesh ekke keetii kana barbaaddi fireesh ante fireesh no you are fresh baby kana barbaaddi nama expire hin ta'in dingil no warra kana yaaddi ofii gaalaa laayitee akka goommaatee dhudhuuftee irraa yaate maalitti gootati caljii ta'e rabbiin isa zinaa godhu tarma zinaa godhutti qaba isa dingilii qabu tarma dingilii malee rabbi sitti hin fidu maaltu sin gee tan namni gabayaan hundi fuutee deemtee maalitti goota boo handugaan isinitti ma aaraa feetan kamaal nu gootan bu'aa dingilii anaa isinii ma guyyaa tokko bu'aa isiidha maal takko maal jedhee bar abboo jedhee intala dingilii malee hin fuudhu jedhee bar jennaan maalitti anta dhiiddu malee tan gartee hin dhiine ta bishaan qabdu tan hin fuudhu jedheen tadi idu ati qeerransa etten dhiiga barbaadda maarree iddoo horii waatti qalan dhaqennaan ani waraabeessaa jedheen kanneen lafee nyaadhu dhugaa isaati sahii kalaam akkasi kaa maalitti gootan isin waan hin dhiinne maaf rabbiin itti godhe maan rabbiin itti godhe hin jirtuu jedhan bar doktooraatu jedhe hin jirtuu ce'uudhaan baddii dhaggeeffadha ce'uun baddii kubbaa taphachuun baddii utaalloon baddii jedhan maama nuuf hin himin maama nuuf hin himin Aisha intala isaatirraa akkaniin baddii maal nimin Fatima Khadija Maryama maanu finnimin hin baddi qubbaatamtu achi dhaqee miila lamaan namaa jidduu dira achi farda wallahi lazim meeqa utaaliyaadhaaf ebbaan keenya osoo waliisaa jira keenya wallahi wal sobdii bar hin jirtuu jedhani bar kanaaf rabbi rahmati isin haa godhu bara kana rabbi isin haa sattaru yoo arkattan falillaahi alhamdu washukru sujuuda shukri rabbii bu'aa umraa dhaqa yoo hin jiraanne maal goota tokkootu dhaggeeffadha tokkootu intala sadii yeroo sadii fuudha sadeenuu yeellam hin qabdu akka shari'aa irraa deebisuu dandeessaa bara tala dubruma hin qabne adiin barbaadu jette hin fuudhe ani boo fuudhee nan tala dubruma malee hin fuudhu ganda kanuma fuudha lama fuudhe ganda kana maal murteeba ganda kana intalti dubrummaa qabdu hin jirtu jedhe boo gara baadiyyaa kutee mas gad maraatee yeroo kanatti maraatee masjida baadiyyaa jala deema gandi ganda keenya hin jirtu intalti waan tana qabdu dingil yeellam jee gara baadiyyaa kana goggodaaneen seem achi dhaqee masjida dura taa'ee xashtee darastichi koo bareedaan kiyya kun masjida dura taa'ee jaan salaatee achi gabbee dubartiin ammaa dingiliin qabdu dubartiin ammaa dubrummaa qabdu zikriin isaa salawaan isaa kanuma intalti tata'ubbattee deemtu baadiyyaadha magaalaa baadiyyatti warreen ol galte masjida gabbaatee maal haasoo itti sheekhe etteen niin qaba marataan gartee hin fayya waan argatu bar marataan yoo bakkaa fi waajii jirate fayya kaawwanni barbaadu qorichi isaa sanuma fayya hay Allahu akbar jedhee amma hayyee olaa fuudhi isinis kanaaf deemte heerumuu deemte bareedaa kan harkatte niqa
Tajaajiba isa magaalaa waliin keessa kutaa qora takka ta duraanii dura hamtu ta gandeen irraa baqateerra. Gaaf halkan aruusaa hin dhufanii algaarra hin jirtu maali intal camcamiin maali jennaan maali laafinti maali kana maali jennaan sheekha bismillah yeroo jedhan bara karaa banamaa jetteen ilaala harfaa isiidha bismillah akkana wal godhaa jiran keenya kana waan bismillah bantu hin jirtu nyaatuma bismillah jedhanii barakaa fi malee balbala nagaata ta'e sulaatan bismillah itti qulfi malee hin banamti ulaan egaa yaa Khadiir akkana godhaa jiraniiti hin qabnaa isin jetti olii gallee ilmoo sin qabu hin dhalle takkaan dhiira dhagarreetti innis Abbaa abbaa caalii galfadha Jaalii akkasii sagantaa ta'e isin jalaan balleessu araara keessan itti fufaa wasallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in wassalamu alaikum kana nuti jinni hunda nu keessaa yaafte arrafoota olii waan itti jirru ni to'ifannaa. isaa ta'uu wallahi ta'uu Itti fufaa ustaaza gorsa bareedaadha Gorsi mashallah. bareedaadha itti Yoo nuti dadhabuu faatu. baattan itti Gorsa- fufaa dhugaa gorsa bareedarra jirta. ah Isaa waan guuru jirraa beek. oi gurtanii Laggee Bor. isaa waa buntu jirraa beek gorsa. dhiira kanas rukuta qabna ka dubartii qofame amma isin rukunna ka أستاذ جزاكم الله خيرا واحد دون إرسال هذا كم؟ شفتي نجا فيا راجبتو alhamdulillah أبو واحد دون هذا شفتي بدون هذا بستي نمني نجرتو نمني بايتا جرا سكنتا كتو في سكنتا بريدا جرتا جوادو هدو ittuma jira mee amma waan isinii godhume kitaaba tokko waa'ee islaamummaa keessa nama baaftu qofaan isinii maqaalama qopheeffadhaa kana isinii mee isin biraa deema kudhan waan kana qurnan tana isin namni waan kana irraa argitan ati kaafira jedhan allaqe Abbaa Caalii galchi Kadiiroo ustaaz Abbaa Caalii galchi. rabbi deeqaan kan qabu kana allahu akbar Anjoo waalli naan ajajamu warri mudditara qabdi. Hamzaa Jiitis Abbaa Jaalitis galchaawe nama walni wal dhabu jiru Abbaa Zarri faas ustaazotneetu jiru. oo abaasirri jiru Mi'aawa galcha akka isaan jiranitti asaamu ana mammoo jawwaalli naan ajajamu. Yaa jawwaalli naan ajajamu. innaa lillah ani namni akkamitti akkasi nama abboo ummatuma keenya kana dhiiramu durba darasaa malee ganda keessa dhiiraa jiraa jedhanii miti amma dhiirti tiktook kana jirti anuu shakkuu eegalee bar ani dhiira ati dhiira ta'u qaama saalaa qofa nu garsiisu mi bar dhiir dubartiin qaama saalaa hojii dhalattus lama humsa shiimeel jedhanii jirti bar tan lama qabduu hin jirti bar ati rarraa qofaan dhiiran ta'anii bar walii gallee laa beekumsa keessatti liidara keessatti jecha keessatti humna keessatti waa hunda keessatti jechuun nama gartee waan gartee waan san shuummatee waan ijoon dhiira jedhan malee tuni taasirraa tuni feemasa miliyoona tokko si hordofuun dhiiraa miti bar dubartii miliyoonni hordofu miliyoonni kudhanfaan indee qaama saalaatiin waa as geessee bootu saa ani kun feemasiidha Khadiir akkamittiin if beeka Allah ajaa'iba feemasii keenya jira maal jechuun feemasii keenya abumaa السلام عليكم ورحمة الله السلام الله عليكم أكبر. ورحمة الله وبركاته waalaikum salaam warahmatullah abbaa الله وبركاته Tokko kama dadhabne Kadiiroo kana ayyuu ka fitnaa nu godhe. akkasiini kananaa isin irraa buusaa eegooya Osoo hin dhalatin mucaan silaa daa'imti haati jaarii Tuuta, harma hoosisuu deemti. waan biraa oo harma hin quufne kuni bara Abbaa Caalii galchi mi'aawa. Kun silaa jaarikaa naadhaa laga bu'aa bara. Jaarikaa gugurdaa yoo hin danda'u xixiqqaa san ta'e malee. waan khafiifatti kannan haada irratti Waan hidhatee kafiifa itti sirraa kennan hidhatee asirraa kennu ammoo inni haasa. Sultaan al-khayriin galchaani. Allahu akbar Allahu Sultaan hin musta'an Kadiiroo hadha waliin baane takka mana keessee inni hadhas ani immoo sirra deema qol. Yoo ganna buuste ganna buuste. gise nan beedeema warri ameerikaa nan Isiniif biyyeedhaan isinii gadi qafeetan. Mirga gaddanaan. Allahu musta'an wala matasibuun numai qopheeffadha isinitti gaggabaabsee tuman isinii waan jedha ustaad sultaan keenya Sultaan al-khayrii kenna. qopheeffadha isinitti gaggabaabsee tuman isinii ustaad abbaa jaalii jirtu يا الله لك الحمد والشكر الله takkarraa hanqa fudhanii katabadhu isin himeetiin jechuun waan kana keessa ka daliilaa fi ragaa akkasi waa sambar waan takka
Arsii yoo jette, Harargee yoo jette, Jimma jette maaliin akkasii waan hundi waan itti beekamtuun qubsuma lafaa, jaarmiya, aadaa, maarreen akkanatti deemanii miti. Waan islaamummaa diigu kurnan san takka lama sadii qaxabadhaa matatti haffazuu qabdu boo. Yaa haywaan jedhe tokko gaaf tokko maali uummanni kana yaadne kun miila lamaan deema akka horii yaada jedhee bar. Waan har'a ittiin ta'e yaadatu haati maqaan keetu eenyu jettee nama gaafachuun oolu jee bara kana deeme afoo maqaan kiyyanii irraan fadhee natti himi. Ati Khadiiroodhaa miti yoo siin jedhan maraatummaan asii achi ni jirti. Namni huccuu qalee huccuun tunu tanamaatiin uffadhe moosiyyaan uffadhee. Oo maraatummaa tiksooki tanamoo waan uummata goote uummanni haati isaa zero dhufte narko haadha isaa. Intaluma jaalabsanii fi karoora irra fuulleeffate malee waan akka nama sakaraanii deema nama macheessi bar khamrii farshoon daqiiqaa muraasaaf si macheessi. Sooshaal miidiyaan iska gartee ati biraa boqottu si macheessiti. Yoo ati fintootin dhiiga si danfisti komentii takkaa nama kafarsiisa komentii takkaa dhiiga dhibba si godhaa bar komentii takkaa jaartii si gallakkisiisa. Dhiirti jaartii kami gallakkifti obsuu qabdi na gallakkisi yoo talaayee fi dhufte hin lakkisu kootu waliin dhenaadha akkasii deema malee. Asis si fidaniiti intalaasi si fuusan kootu intalateenya gallakkisi hin jaana feemasoonni wali qabanii. Jaartii namni si kanneen fuudhin. Hayyee jaanii barbakar kiyya dhaqanii. Hayyee jaawwawwan kiyya muka fichaaf si jedhin. Indee inni wawwaan wahuma si laallatu maarree godhi murtii maal ta'eef asii garga akkas godhi gaafa dubartiin manguddummaa nama jidduu seente sooshaal miidiyaan namni amantii hin qabne seene maal jechuu jirana kasaaraa akhiraa garam deemu jiru uummanni kun. Amma soddoma asii uummanni kun shakkiidha bar. Oromoo jee himachuun booda namni shakkidha. Saniif rabbi sin alaaf warri qalama qabbaayifatanii abaazar irra nu gargaarani bismillah. Aywa. Walillahi. Alhamdulillah. Hundaafuu akkanuma yoo jiraannes wayyuu mariisa. Nima jiraattanii akkanuma yeroo gariitu miskaala zarra imaanni sin keessa jiraate nuti islaama jechuun kun isinuma satta inshallah bara baraan ibidda waan gubattan jennee hawwina. Ammoo tiifachuudha jecha arraata ofii gocha ofii tiifachuu akkanuma ta'anii qofa ta'uu nama barbaachiftu. Tole qalama Khadiiroo mee qalamni kee ati qabdu iyyee warri kaan kan agarsiisani. Warri kaan maal godhee warri qabatanii jiran jechi. Qabatu maal? Waraabbachuu jiraanis inni. Inni waraabbataa booda gal. Allahi. Sammota. Ani waraabaan jira ayyee. Ayi akkasii. Sammuun tijaasni waraabdi walla qiyyaas waraabaa jira. Waan manguddoon beerrisi godhaniin saka isaa dhiquu deemaa bararra maqaa rabbiitiin. Waggaa usirraa haruu kuteette peenteenu. So kanaaf inshallah wantoota kana kitaaba kana gartee Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah gartee Sheekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tu gartee Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah isaatu walii qopheesse gartee asharu min nawaaqidil Islaam jedhee kaa'e gartee diiduulee gartee yaani islaamummaa kurnan jedhe gartee wantoota islaamummaa kana keessa ala si godhu jechuudha. Geema tokko kubbaa osoo taphachuu jirtu wantoota keewwata waan kaawwame san keessaa ati geema keessaa nama baasan moo hin baasan kubbaa keessaa? Hin baasan. Nama baasanii mi jirana? Eenyu jirame? Sumeyyaan barachuu dhufte? Akkasuma Blackberry. Hin baase. TikTokii kanarraa yoo waan ni gartee waan ati hin taane waan isaan lafa kaa'an xuyite mul'ifte argamse si baasa moo si hin baasu? Si baasan. Si baasa akkasuma. Gartee hojiirraa oo seera akkaataa isaan dalage siin jaan yoo dalaguu baatte si baasan. Si baasan. Ilmi namaatu si baasa. Walii gallee? Ammoo waan irra dhalatteera rabbiin namummaa si kenne namummaa rabbiin sirraan fuudhu takka ji. Oromoo si godhee oromummaa sirraa sin fuudhu dhiira si godhee dhiirummaa irraa sin fudhatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala gartee Oromoon har'a oromummaa nuu deebisin jettii bar. Islaamummaa rabbi si kenne namni sirraa fudhachuu hin danda'u. Ati keessaa baa malee. Walii gallee duuba rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa haa jaallatu. Mee odoo sanitti sanin ustaaza. Naam. Fooloo jedhan kana mutaaba'aa mee inni wal hordofuudha. Akkas jedhan. Akkas jedhani maal inni sheekolee yoo fooloo godhan harkan namarraa cita. Nama biraatu bileena galchanii amma nama akka isinii kana namoota akka abbaa caalee kana namoota waa jedhan kana yoo eda'uu san irraa barreessan harkatu cita moo maalin moo mutaaba'aa guyyaa qiyaamaan walitti na jaba. Harka kan addaa qoqqoodanii jiran sheekaatiif hin qophoofneense waan akkana godhan rabbiin quba kana jannata sii galchaan takkaa fooloo godha guyyaa qiyaamaallee rabbi waliin isin galcha walla fooloo nu godha meeqaata fooloo nu godha bakka erga kadhaa taate. Omaan qabdu maal zamanaa deemee dhufee barkaadha dagalee osoo namaan kadhatin an waan akkana foloo godhaa jedhee sodaadhu salfadhu hin qabu.
Waligalee follow no godhaa jechuudha. Giiftii silaan kennamu foolummaan waa godhamu. Nama narrabsu no kaa'oo oye quraana qaraaneeti fayyama sataana malee. Maal amma akka kadiirootitti waa wajji haasa'uu qabnaa fooloo nu godhuuf giiftii nu kennu. Xiqqi hunda fitu qabna lubbuyye ababaa hoo amaariffaa tambeeyne asitti hundi itti gayyaa jiran hundi. Marga goggogaa kana lafaa buqqisee bara waan inni tola godhu argitu. Bal'oom kalaqaame jedhee horii haa nyaattu marga. Marga goggogaa kana lafaa buqqisee ittiin deema. Yoo malee dhabdeetteen bar kamaan yoo wayilee dhabde mukuma tokko bakka jirtu cabsii fideettee ni damee wayi. Waan kadiiroon nu godhe Haile Sillaaseen nu hin goone. Haile Sillaaseen hin deebi'u. Haile Sillaaseen hin jiru sheekha ni hin beeku ani kana beeknaa kan inni nu godhe. Haile Sillaaseen warra bara sanii himata malee nu miti. Nuti suma himanna. Ayya. Laka alhamdu yaa rabbi. Sumayyaa hin jirti isinoo. Bakka dubartii buutee barattee waan kana barsiisu qabdi. Sumayyaan tun tami. Imaamata kaayyattee dhufte. Sheekh Sumayyaa. Hin jirtu hoo? Alaikum. Hoo dhufee kono. La ila. Guyyuma janaasaa isaa malee koofyaa kana irraa lafaan keessan hamza. Iska maqaabir. Abadan. Oye. Akkana qabate malee ba'e gaaf tokko. Uummata kana sodaa jechuun uummata kana bar yoo bareeddees fokkottees suma arrabsani. Waamee kana sin dhorkanne jina waamee ka qabna alhamdu azela waamee ka jira jina bo waamee ka goldiin iddoo dhokeessaa san jira bar sammuudha bar asiin. Akkas. So rabbi alaafisu. Sumayyaa jirtu? Bilaakiin jira Musa. Musa no eenyu? Musaan kunoo qabu. Daras. Jira. Itti dhaggeeffatu jira. Ayyee eenyu jenne eenyu sheetichi waan kana qopheesse rabbi irraa rahmata isaaniif haa godhu. Sheekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Islaam ni Taymiyaa. Katabadha. Gartee waan PDF namni Amaariffaan beektan Ingiliffaan Arabiffaan beektanis PDF keessatti gartee 10 wanta gartee diiduulee islaamummaa kornaan yoo jette 10 that disbelief Muslim gartee ka Islaam yoo jette wantoota kornaan gartee waan balleessaa jette san numa argattaa jechuudha. Waan gabaabduu kitaaba xiqqaa tokko walii galee baasee gabaabsee jechuudha. Quraana waan hundarra ragaa wajjin waliif fidee. So kanaaf wanni kun gartee wanti kornaan kun karaa lamaanii jedhan gartee yoo isii hojjatte takkaa dubbatte lamaan kana islaamummaa keessaa baate jechuudha. Gochaa fi dubbiidhaan fakkeenyaaf amma wanta islaamummaa balleessuu yoo jennee magartee yaani an islaamaa miti yoo jette islaamummaa keessaa baate jechuudha afaaniin walii gallee akkasuma gartee wantoota hojiidhaan raawwattuu fi jechaan jettuu jira. Hojiidhaan waan kufrii jechuun hedduugaa namni asirratti wantoota hedduu kan islaamummaan gartee isaaniin baqqaane kan raawwatu jechuu gartee. So kanaaf sheetichi waa hedduudha lafa kaa'ee jechuu gartee barreessee gartee hornan gartee diiduulee islaamummaa keessaa nama baasan jedhee gartee nama kana gartee waan jedhe namni kun islaamummaa keessaa gaafa bee irratti sin salaatamuu jedhe gartee ni sin dhaalamu walii gallee fakkeenyaaf rabbi non godhini maatii tiyya keessaa yoon gara gartee pheenxadhaa deemee ittiin fantuu taate irraa magaanfannaa qabeenya kiyyaas maatii tiyyaas wanta takka ani isa gartee yoo lubbuun kan jiraadhu taate anaatu isaan hin dhaalu jechuudha. Hin dhaalamus atis waan isa dhaaltu waan takka irraan jirtu jechuudha. Walii gallee irratti sin salaatamu namni kana qabrii maqaabira islaamaatti geeffamee irratti waan godhu sirni inni gartee irra raawwatamu ka kiristaanummaatti seera amantaa biraa waliin jiraata malee akka islaamummaatitti hin jiraatu jechuudha jara keenya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkanatti nu barsiisan jechuudha. Waan hunda gartee tan tolchituutu jira jedhan gartee sheetichi waan balleessaatu jira waanuma hundaa'u. Amma fakkeenyaaf salaatuma kana yoo kan fudhannu taate wanni isa balleessaa hin jirti jedhan ulamaan inni lafa kaa'ee gartee beekaa dubbachuu jedhan salaataas. Eegallaa miti salaata keessa osoo jiraattee beekaa dubbachuu Hamzaa yoon jedhe salaanni kiyya bade gartee achuma keessa dhaabbadee ammaas tiktook ilaalaa yoon kofalees salaanni hin jiru hin badakaa. Tiktookiif dura kaa'ee salaata kana biraa gaggeessaa lubbuun eegettuu jira bara. Walii gallee waan isaan haasawan ispiikara irraa hin dhageessu jechuun buluutuus irraa hin kofaltee fayyuu keessatti. Ertee salaanni kun hin jiru jechuudha. Nyaachuu jechuun waan coofa ammaa salaata keessa dhaabbate nyaata waan ofeete nyaachuu waa lalchuu salaataas hin balleessiti. Gartee dhuguu uuma fudhattee fa'a
inde afaan tuwan injiru hin balleessite nan gartee huccuun namarraa saaqamtee qaamni saalaa gartee kan gartee dhoofamuu qabu qaamni sa yoo mul'atees jedhan gartee tafa gartee dubartiin awra silaa gubbaarra ilaa gaditti shaman dhiirri maabeeyna surratti warra kubaa jiran gartee jidduu handhuuraatii fi jilbaatiiti jechuudha handhuurris mul'attu jilbinis mul'achuun qabu jechuudha qumtaa dheertuu waan qabaannaan kanateeraa jechuun gartee abaatus asii gad gartee laphee yoo mul'ise handhuuraa gartee mul'iseen kana yoo jees salaan isaa akkasitti hin baduu jedha hin baduu salaanni yookaan yoo waan akkasii dalagee waan qaama handhuuraa fi jilba jidduu mul'istu takka jilbi mul'ate kan mul'ate hin bada qiblaa irraa ammas garagalu osuma joo kana jeetuma balbala namaa waa dhufa akkana jee hotee jechuudha salaanni hin jiru jechuudha. Walii galee namuma ijaan akkana waa deddeemu jira bara kaameeraa wooma na kana godha gisee taraawii faa kaame masjiduma kana wooma eega nama isa cinaa jiru faa eega. La hawla walaa quwwata illaa billah. Alaikum salaam. Jira. Qibla rafa qibla garagale jechuun qibla garagale ka. So fawalli yoo jaha ka satral masjid haram jedhani. Amma nama tokko masjida keessa hoggaate ol seentee kophee keessa akkasitti achiin dabruudha jettee simbileetuma kanaaf beekaa jedhana beektaa waan kana ifkuman qabu dogoggoraan wanta jaa ammoo ifkuman qabu eegana waan jaa ammoo salaanni sunnaa kun wantoota kana qoqqobbaa jedhan bar salaanni sunnaa wanumaan salaattuufu guyyaa sii tolcha guyyaa amma soomanni sunnaati soomana kee fixiriin zakkaanati kanattu fixiriin gartee soomana sanis soomana kee keessa waan irrifte sii qobba kadiir koo gaddee warra dubartiin hin jirtu yelloodha. Rabbi isa kasaare. Pilii godhaam jawwaala isaati. Geemaa sin taphattu warra kottu guyyaa tokkittiif qabda. So akkasii jechuu okay tan biraa gartee sosocho'iinsa gartee hedduu walirraan dhaabbanne gartee sosocho'u jechuu nagu. Kanuma hoo ifooqu nargire hoo akkuma nama maal dhukkuba maal jettanii daaniyoon qaama kanatti waa seentee hin jireen fixxee woome fooqaatu molu. Cittoon. Akka nama cittoo qabu. Kana kun ammas kun saytaana keessa godhaa bara. Ahoota waan. Shayitaana bara shayitaana akka waliin gara. Hoggaa salaata hidhatanii faasoo salaata jiranii amma fakkeenyaaf waan hin duri irraanfadhe fayyaadan hoggaan salaata qaban. Waan hin duri. Bilbila duraan irraanfattee yaadatta intala koomentiitti goote fa tekstiitti goote tasii deebistu fa argita. Yaadatta. Sii salaata keessa yeroo fata walti fuudhee fa keessa ol baasaar koomentii qara. Tekstii hawla walaa quwwata illaa billaahi laziim. Intalaa hojjirta moo rabbii hojjirta. Kanaaf waan akkasiitii wantoonni kanaa kunis akkuma islaamummaa wanti balleessiru gartee deddeemsi sosochoon kunis akkasuma balleessitii jedhan gartee xaaharaan diigamuu jedhan gartee takkaa badu osuma salaata keessa jirtu najaasaan si tuqu takkaa gartee hadasuu walii gallee dhuufuu jaanan sanii beektanii miti qilleensi jala namarraa bahuun fannaan cabee jechuudha. Fasaamisan jennaan dubartiis xaaraan jechuun osoo salaata jirtu laguunsi achitti waa ifir dhageessee dhab waa achi ifirraa hin beekti fiilingii wayi takkaati fincaan wayi diroopiin wayi dhaphiin wayi sirra dhagamna. Waan kuttee jechuun salaanni ati akkasii dhaabbattee fixadheeti nama salphii walaallee maan jiran akkasuma bo'oo qabdati. Nama gariitu barraachee booda dhufee fixatee awwa salaata akkanaan godhe dilaawaadhaati. Wallahi laziim rabbiin shawwaduu feeta. Ilma namaa sodaatee malee rabbiin sodaanne jechuun namni akkasisan. Saniif akkasii jechuu gartee akkasitti adda gartee xaharaanis yoo isii dubartii taatus gartee akkasitti isii jiraajaa soomanaas wantoota balleessuutu jira hajjiis waan balleessaa jira jedha isheen gartee wartee wantoota kana hunda wuduu allee waan balleessuutu jira jedhan gartee islaamummaa guddoo tanallee gartee tan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf filate tanas waan isii balleessuu jira hamzaan kala kafaree takkaa jechuun abbumaas kala kafaree jechuun wantoota gartee ulamaa'iin sheekan hadiisaa fi quraana lafa kaan kana yoo muratte kafarte namni kun